akkam jirtu hordoftoota alamtu jirtu kan nagaa keessanii fayyaa keenya arraa qophii addii tokkosin fideedhaan kun addisiidhuma jedhanii arra immoo mana barumsaatiin galee reefuun galaa mana barumsaatii maanii mana barumsaatii galaa maanii echaarti hin beelofte boom isaa nyaanne mataa akkamitti akka tolchattee akka warra saayilila akkas gaggaraagaru nan beekaa nadha'uus beekaa gaggaraagaruus beekaa yuunifoormii yoo ofirraa hin baafne kaayyoo kana yuunifoormiin keenya fataadha ararra akkana fakkaatti simboon shankoorri sii ga'utti rasiifan gorri gee nyaattu dhuftanii maal cinqii qaba moore aduu keessa teesseetta kaa aduusaa laafee dhufeesii dhedhabee dhufeesii aduusattuu na laaffishaa maas laaffisaree na dhabe ruuzii nyaanne mana barumsaati ruuzii maal ruuzumaa feelu mana barumsaa asiitti ruuzii paastaa mokoronii nyaanne hidhiinu si dhodhoo yoo xiqqimtii sila darbee maaka si dhodhoo qorraam baaliziin hin dibatture nama dibannaan baaliziin kanas maal firee maaf si dhodhoo leennuka intalli keessii guddattee baay'ee bareeddii edhukaama maal jettaa kana guddadhee inni immoo na guddise alfaatu ishee garuu xiqquma ishii foon tana hoo foon tana muuqaame maaliif akka hin daballe dhiise qo'ame nan dabala dhanii isootti dhiise hin dabala qo'a bari inni iste ispoortii dhiise maa maaliin taatu ishiinoo gatiidhuma deengadda itti maal sharabbaba'uu malee hin jirtu beeltii moo maala fudhattee eebban qabattee deengadda eebba bareeda tokkoon qaba ture narraafan malee fagoodha kana nan boo'ila akkanatti fagoodha kan hin danda'u maal godhee tanan asii achi deema xiqqoo ishiin nannuuntunis garaa keessa jirtudhaan baatanii deemanii akkas ta'u isumaa hin dhosuu isaan immoo nanima waan jiru dhugaa dubbadha ifan dubbadha malee isumaa fanafe malee waan biraatii dhabde waan eebbate ani dhugaan dubbadhe eebba ispoortii rakkoon qabu maarree oona fe'iyyuu dhiisee yottoo kunoo sila dhiise gaa maaliif dhiistere gatiidhuma takattakuu malee gatii daddabalu sitti moo maarree sii kaffalu boodammoo kuma dabalayyuu kumata 300 miti maali jiyaan birrii kun 300 amma 300 bajaa akkasitti daddabalaa deema gaa baay'een kaffalee osoo sa'aata akkittiin naan bitu waggaa meeqa baratte galaa sadii kanaaf gaada waggaa 3 waan baratteef itti cibee kanaaf siifan dhiisuu barbaadde siniin jenna inni isin garuu mana barumsichaatu irraa fagaate horii nutti dhufe sa'a keenya horii keenya kun immoo sa'a keenya nutti dhufe horii keenya sa'a keenya nutti dhufe sa'aatitti dhufnaan adda kuttee isheeni maal bisi nyaattu silaa baakatti baqattaa maali gaaf tokko garaa keessa kan dhuftee nama lishaa dhawwaan bari beente dabboona baartu kana dhiifama inni akkasii amma horii deemtee eegda kaatis aannan nugda waan ta'eef amma nan dabalatte aannan hin nuddaa baadullee siiqichaa qabu chillaa saree baaduu tanallee qaamee itti yaanna malee hin taane maal gootaree ani aannanii fi irra keessaa itittuu abiyyoo maal jettu isa qaasoo neela keessanii hin nyaadhe liqaa takkittiitti fataadha innaa akkasii waa biti kaa maaltu dhabame booda ta'e maaltu dhabamde reekidoo nurratti irraafatu dhiga bishaan obaasti kanaaf jechaadha asheen amma garagaluuti bara buna bunillee jira buna warra Jimmaa warra Wallaggaa warra eessatii tokko oomishi tokko
Hantoshitu ka. Deni mamareen barra. Demoo. Ittoshitu ofii keeti. Arree sinoonni dhabne kana bada. Maali qiqqi maasi goggoda. Maasi mixaa xiqqoo ishii. Amma achi keessa. Intala maala bituu xiqqaashee. Isaabe. Amma achi keessaa silaallatu nama mooti barra qibqibe. Ifa bareedna kakkas taanaan. Ifa bareedna. Jaarsa bareeda malee argamu. Oh shaashatti. Bataaf ishii leette horee akkamitti? Ishinin gaafa dhaamte. Bareeddu. Duuban kaabadu fakkaate hoo. Nama ilaala. Baay'ee bareeda mataa keellee dibata malee akka warra faranjii. Qalamii dibadhannaan aarriidha jedhee. Aarrii. Akkas waan nu dhaggeeffattaniif jedhi. Guddaa galatoomaa. Koomeen tii barreessa seeranii. Laayikii si haa godhan ka. Share. I love you, Odi. I love you.